Tolee shamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu naguma jirtu jirra daawwattoota keenya kabajamoo chaanaala kanaaf ara horitaatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna daawwattoota keenya guyyaa irraa waan tokko isinii qabadhee dhufe maalaan isinii qabadhee dhufe seetanii daawwattoota keenya obboleettiin keenya Ijjigaayyoo Baalchaa akkuma beektan qomatii ishii baay'ee gabaabduu kan taate baay'ee qomatii ishii baay'ee gabaabduu kan taate jechuudha yeroo darban akkuma viidiyoo ishii argine jechuudha ulfa jettee akkuma dubbattee garaatti baattee turte guyyaa kaleessaa opereeshinii ta'uufanii waaqayyoon akka amantaa keessanitti waaqayyoon naa kadhadhaa jettee turteeyyuu garuu kaleessuma jechuudha eenga dagalakkistee kaleessa akkuma argitan warreen argitan jirtu deessee yookiin immoo opereeshinii taatee nagaadhumaan hiikamtee jirti jechuudha waaqayyoo galatoomu waaqayyoo eebbifamu amma immoo hufna nu gaafatanii warreen egaa dubartiin deessee maal akka barbaaddu hin beektu uummanni biraa namoota gabaaboo ho'isaniitu baay'ee ho'isaniitu jechuudha gargaaraa jiru jechuudha si gargaaraa turanis jechuudha ishiin kun garuu namoota jiru ijoollonni keenya jechuudha namoonni gargaaruu danda'anis namoonni gargaaraa jiranis namoonni gargaaranis jiru jechuudha isinis immoo dubartii deessuudhaaf egaa namoonni garaa laafu jechuudha waan qabdaniin bukkee dhaabbadhaa gargaaraa isiniin jenna gargaara waan qabdaniin bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha akkaawuntii ishii akkasuma laxxafamee jira anis immoo akkaawuntii ishii suurumshii wajjin warreen laxxafan jiru isumarraa fuudhee asirra isiniifan godha warri akkaawuntiin sun isin bira hin geenye warri viidiyoo korraa argitanii akka gargaartan jaalala waaqayyoon isin gaafadha harka keessan bal'isaa fi isiniin jechuu barbaada wal gargaaraa wal bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha namoonni beekamtii qaban gargaaraa jiru waaqayyo isaan haa eebbisu obboleettiin kun yeroo darbe dhugaadha akka garaatti hafee akka abbaan mucaa ishiitii hin barbaadu ofirraa baasi jennaan lakki hin baasu nan guddifadha jettee tigiliittiin qabdee guddifachuu barbaadu dubbattee turte waaqayyo ishee eebbisu baay'ee nama cimtuudha dhugaa nama cimtuudha goobazii waan taateeti cimina qabdi jechuudha baay'ee natti tolte jechuudha murtoon ishee baay'ee tokko natti tole jechuudha murtoo fudhattee jirti jechuudha kanaaf gargaaraa isiniin jedha akkuma suura kanarratti argaa jirtan suurri kun baay'ee tokko fuula shirra maal akka hubachaa jirtan isinii gala maal jedhee isinitti hima akkam jedhee isinitti hima gargaara waan qabdaniin bukkee dhaabbadhaa dubartii cimtuu kana qomanaan ishee qumatii ishee yookiin dheerinni gabaabbinni ishee isa dhumaati jechuudha dubartiin kun garaatti baatti jedhamees yaadamuun nun ulfaata garuu fedha waaqayyootiin ta'e waaqayyo ishee gargaareera ilmoon ishee sun immoo deebi'ee dhiirattee jirti baay'ee tokko kan madeef viidiyoo sana sirriitti dhaggeeffadheen jira jechuudha biyya lafaa kanarratti namni yeroo dhalatu nutu wanti mataa keenyaatti yaada malee waaqayyo akeeka qabachuudha akeeka malee nama nuumu karoora malee nama nuumu waaqayyo yeroo nu'u baajata mataa isaanii madda beetu yeroo ilmoo tokko garaa keessatti uus baajata wajjin nuumachuudha nutu hin qabnu sana hin qabnu maal hin taanu jennee eenyu sana malee waaqayyo waan ittiin guddisuu qaba akkaataa ittiin guddisuu qaba kallattii ittiin guddisuu qaba akeeka ittiin guddisuu qaba yaada ittiin qabatee guddisuu qaba jechuudha yaada qaba akeeka qaba karoora qaba waaqayyo nutu cannaqama malee jechuudha ilmoon dhalattee hin guddatti hin guddifatti dubartiin kun jechuudha yaw amma birrii yoo qabattu sigaa abbaa mucaati jedhee dhufuunsaa yookiin hin oolu ta'a namni kee birrii biran darbu kanaaf
waaqayyo gashiyaa gargaaru warreen qabdanis gargaara inni jalqaba waaqayyo gargaareera isa lammataa immoo isin gargaaruun dirqama keessanii gargaaraan isiniin jedha kanum jechuudha daawwattoota keenya yeroo darbe argeen ture IBC irratti dubartii tokkos gabbaasanii turanii dheerinaa fi gabaabina horra jedhama wal bukkee qaban gabaabduudha dabuubii wayii turte argitanii toote suurri ishii kunooti mucaan sun dabuubii turte nama guddoodha gabaabduu ishii kanaati gadi jechuudha ishiinis akkasuma garaatti baattee turteeyyuu argitanii toote jechuudha ndawum ijjigaayyoon xiqqoo shirra dheeratti maan jettu ijjigaayyoo gadi jechuudha mucaan ishiin dabuubiin suni jechuudha amaarifayyuu hin beektu jechuudha ishiini garaatti baadhettee baatee yeroo boochu namoonni baay'een gargaaranii turanii jechuudha doktoroota illee qaxaraniifit doktora bira geessanii ishiin doktora mataa ishiitti yaalamaa turte yookiin immoo cheekki ta'aa turte jechuudha ijjigaayyoon garuu waan dura doktora argatte natti fakkaatu erga miidiyaa irratti baate yoo argatte hin beeku kana dura jechuudha doktoroota argattee ta'ullee hin beekoni isaan sanaaf egaa doktorootatu nuti jirra kottu si yaala kottu cheekii si goona kottu si gargaarra jedhanii waamanii turani isaan doktoroota argatanii doktoroota yaalamaa turan jechuudha amma gaafa daanitti jechuudha ishiin kun garuu waan hin beeku argatteetti ta'e hin beeku doktoroonni baay'een jiruyyuu yaadaan ture keessa kottisii jechuudha dubartiin kun doktora barbaachisaa jechaan ture keessa kotti argatte ta'uu hin beeku isa kana waan hin beeku qabu dhiifama naa godha amma immoo ijoollonni keenya jirra jedhanii dhaqanii yeroo suura wajjin ka'anii baay'ee tokkoon gammade jechuudha namni qophaa ishiinti nama qabdi namni jira namni ishii yaadatus namni ishii gargaarus jira jedhee keessa kotti baay'ee tokko natti gammade jechuudha namoonnis immoo birrii gaggalchaa fi jiru seendi gochaa fi jiru jechuudha gargaaraa jiru baay'ee tokko namatti tola akkasumas itti fufaa warreen hin gargaares gargaaraa dubartiin deesse mucaan dhalachuun bichaan faayidaa hin qabu wal'aanamuu jira nyaata barbaachisaa daabariidha uffata wanta baay'ee barbaachisa jechuudha sini galee gargaarsa barbaachisaa isheenillee amma yeroo kanatti opereeshiniin warra opereeshinii ta'anii nyaata hin danda'an amma dhugaatii hin danda'anii amma yeroodhaaf jechuudha otoo akkatti deessee nyaachuu dhuguu barbaachisaa jechuudha warra opereeshinii ta'an garuu yeroodhaaf madaan sun waan eenyu ta'uuf waan nyaatan natti fakkaatu opereeshiniin daa'een beeku akkasii natti fakkaatu jechuudha akkasitti dhaga'e warra opereeshiniin da'an badaa amma yeroodhaaf nyaata fudhatan jechuudha waan juusii kana waan xiqqoo qaqammas malee nyaanni hin eeyyamamu kana isiniin jedha gargaaraa Benin jechuu barbaada. Waan tokko isinitti himachuu barbaada asumaan jechuudha. Asumaan waan ani isiniin jedhu qaba. Warreen chaanaala kanaaf faaraa warri taatan chaanaala Leensaa Mulunaa Faamiliitiif haaraa warri taatan subscribe godhaati gara maatii keenyaatti makamaatii viidiyoon kun yeroo nan gadhiisu viidiyoo baay'ee namatti tolu hojjedheera hin gadhiifne malee diraamaa namoota wajjin ta'e hojjedhee jira hin gadhiifne malee jechuudha. Qofaan na qabee jira. Qofaan na qabee jira daawwattoota keenya. Kanaaf jechuudha. Video ko yeroo gadhiisu simbira akka ga'uuf daawun milikitii fi mallattoo alaarmii sana tuqaati oon irra godhadha akka viidiyoon ko dafee naan gadhiise simbira ga'ee daawwattanitti jechuudha. Inni kan biraan laayikii tuqa viidiyoo yeroo simbira ga'ee viidiyoon ko yeroo daawwattan laayikii naa tuqaati na gargaaraan siniin jedha. Kanarraa kan biraa yaada leela fanaakaa
yaada keessan hubachuu barbaadachuudha. Yaada keessan na barreessaa koomentii koo jalatti. Koomentiin koo banaadha isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa viidiyoo biraatiin deebi'an gad dhufutti nagaatti tura. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura. Oolmaa gaarii, hojii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti tola. Oolmaan keessan haa bareedu. Ciao.